Keessummaan keenya bakka nagaan nutti kan amma yeroo ammaa kana moobaayilii kellaa fayyaa kilaastara Qaraggii kellaa fayyaa dhaloota lammaffaa eebbisiisuudhaaf jirra. Keessummaan kabajaa keenya moobaayilii nu tutuufi kanaaf aamilee nu kennaa uummanni jirtan. Aamilee ni barbaachisa. Kemudian bagan akan nuftani sini jecha projektiin fuuldura keessatti ilaaltan kun projektii kellaa fayyaa dhaloota lammaffaa kilaastara Qaraggii jedhama. Projektiin kun turtii guyyaa 90 keessatti hojjetamee bifa kanaan xumuramee jira. Projektiin kun waldaa jedhamu birrii yookaan qarshii miliyoona 1,000 hojjetamee amma kallattiidhaan gara ganda Kaciboorran daandii qulqullinaa riqicha mana barumsaan eebbisiifamteef gara sabatti mallaa jechuudha.